Hogganoonni gurguddaan dhaaba Oromoo lamarraa gama miidiyaatiin biliqqidhu jedhanii yookiin akka simbirroo masqalaa maali hicitiin isaa maaf gadi ba'an yeroo kana jennaan filannoo dhufaa jira jedhan. Filannoo dhufaa jiru kanaaf of qopheessaa jiru adda bilisummaa Oromoo irraa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa nagaan isiniif haa ta'u Koloneel akkam jirtu nagaa keessanii. Xiinxalli kee bareedaadha. Xiinxala kees fuuldura dhaabbadhu. Yaada kees fuuldura dhaabbadhu. Filannoon dhufaa jiraachuu isaa gaan hafuura amma Jawaarirraa argaa jirru kanatu nutti mul'isaa jira. Filannoo sattaanutti na filadhaa natti fakkaata. Barreeffama ati barreessaa jirtu, qeeqa ati godhaa jirtu, dubbiin ati BBC Afaan Oromoo irratti dubbatte hunduma isaa dhaggeeffannee ilaalaa jirra. Garuu barreeffama yeroo darbe ati iskiriinshaatii goote waan waggaa 7 dura, waan waggaa 8 duraati fiddee maxxansite sun Jawaariin hin madaalu ture. Waa'ee pirezidaantii Shimallis. An pirezidaantii Shimallisiif mormuuf jedhee miti. Wanti sun waggaa 6 waggaa 7 dura jawwe. Erga wanti sun ta'e ati biyyatti deebite kino akkuma amma argaa jirtu kana wayyaa yuunifoormii tokko uffatte nagaa buustanii wal cinaa teessanii waliin shubbistanii ayyaana irreechaa waliin kabajjanittu pirezidaantii Shimallisii wajjin. Irreecha namni kabajachuu dhaqu waan walitti gadde waliif dhiisee nagaa buusee irreecha waliin irreeffatee gala. Pirezidaantii Shimallisii wajjin nagaaf araara buustanii barcuma wal cinaa teessanii rabbi nafsee isaa maaru Dr. Alii Birraafaa Daraartuu Tulluufaatii wajjin bakka tokko teessanii ayyaana irreechaa waliin kabajjan waliin shubbisaa turtan. Akkamittiin har'ammoo dudduubatti deebitee sana yaadatte akka qiimitti si keessa jira jechuudha. Sun hafuurri qiimii si keessaa ba'u jawwee keenya. Bagammoo ittiin si gee eebba kitaaba keetiitiin jawwe. Eebbi kitaaba keetii akkam biyya keessatti nuun gooneti. Naayiroobii biyya ollaatti nurraa goote kanas muufiis irraa qabna. Maaliif ani reeffa kootu biyya kana keessaa ba'aa an biyya kana keessaa ba'uu nuun jettee turte. Eebba kitaaba keetii hawaasa kee dhiistee uummata kee dhiistee tariigaa iyyama sii kennan sii kennuu didan ta'e hin beeku sana keessa icciitiisaa waan hin beekneefi eebbi jalqabaa kun Naayiroobiitti ta'uusaa garuu xiqqoo muufiin irraa qaba. Hawaasa kee hawaasa bal'aa Oromiyaa keessatti tunuu gootee baay'ee bareedaa ture. Egaa asirraa baanee kitaaba eebbisiisu Naayiroobii dhufuu immoo humna isaatti hin qabnu akka nagaatu nu barbaachisa. Akkuma amma kinoo biyya keessatti miidiyaadhaan jalqabame kana miidiyaadhaan ta'anii wal morkuu miidiyaadhaan ta'anii wal fuuldura dhaabbachuun rakkoo hin qabu garuu afaanni qawwee walii keenya gidduutti yeroo ammaa nu barbaachisu. Sababii nuti walitti dhukaafnuufitu har'a finxaaleeyyiin saba keenya tuffattee faannoo Wallaggaa jettee of ijaarte. Maaliif? Warra wal nyaatu gidduudhaa waa nyaatu jedha Oromoon. Obbolaa lamatu wal ajjeesaa jira. Obbolaa lamatu walitti dhukaasaa jira. Biizii wal godhaa jirtu dachii keessan gubbaa kaleessa miidiyaadhaan ta'anii Wallaggi yaabbaataa riskino kan jedhan har'a dhufanii faannoo keessatti ijaaraa jiru. Salphinni kana caalu jira. Salphinni kana caalutu jira. Kana caalaa salphanna. Rakkoo kana mootummaa duwwaarra kaa'anni kan. Rakkoo kana waraana bilisummaa Oromoo duwwaarra kaa'anni kan. Miti. Rakkoon kun rakkoo jara lammanuuti. Otoo jarri lammanuu nagaa buusanii walitti dhufanii ummata isaaniitiif jecha gama tokkorra jiraatanii finxaaleeyyiin ummata keenya akkasin tuffattu. Ani yeroon biyya alaa kana keessa ture waggaa hedduu miidiyaarra haasa'u guyyaa tokko ilmaan Oromoo waan gochuu hin dandeenye godhaa jedheen beeku. Dhaqaa waraana bilisummaa Oromootti makamaa ummata keessan akka godhaa hidhadhaa bosonatti galaa akkas ta'a jedhee dubbadheen beeku. Har'a garuu waa dubbachuun barbaada. Maaliif duraan waan gochuu hin dandeenye akka namni naa godhuun barbaadu. Mucaa waggaa 16 qaba mucaa kootiin dhaqiitii bosonatti gali naa loli jechuu kan hin dandeenye ilmaan Oromoo biraatiin dhaqii naa loli jechuu hin danda'u. Kanaafan jireenya koo keessatti guyyaa tokko dhaqaa daggalatti galaa akka ta'a jedhee dubbadheen beeku. Har'a garuu misiraachoon isiniif qabu maan akka kaleessaa dargaggoon Oromoo raayyaa ittisa biyyaarraa baqachuu miti. Raayyaa ittisa biyyaa kan hoogganaa jiru ilmaan Oromooti. Biyya kana kan hoogganaa jiru ilmaan Oromooti. Raayyaa ittisa biyyaatti makamee dargaggeessi Oromoo daangaa isaa kabachiifachuu qaba. Waraana bilisummaa Oromootti makamaa dhaqaa achii gara uummati biyya alaa maaloo qawwee nuu bitaa raashina nuu bitaa jedhanii gaafachuun hin barbaachisu. Qeerroodhaaf qarreen Oromoo ummanni keessan akka inni kabajamu barbaadu yoo ta'e. Hoogganni raayyaa ittisa biyyaa, hoogganni poolisii federaalaa,
Hoogganni poolisii Oromiyaa, poolisiin Edilee biyyi kun harka nama Oromoo jira. Kanaaf maal gochuu qabda? Achitti makamtee uummata kee tiksuu qabda. Amma nagaatu nu barbaachisa. Nagaa barbaanna. Uummata keenyaaf nagaa barbaanna. Saba keenyaaf nagaa barbaanna.